Dhimma sarbinsa mirgaa hooggantoota aanichaatiin jiraattota aanaa Geeraa irratti raawwatame irratti yaada bulchaa aanichaa obbo Hawwii Sa'iid. Gabaasa keenya kanaan duraatiin godina Jimmaa aanaa Geeraatti jiraattonni kaffaltii kaffalanii nagahee waan gaafataniif hooggantoonni mootummaa aanichaa jiraattota irratti sarbinsa mirgaa wayita isaan raawwatan madda ragaa keenyaa suur-sagalee waraabamee toora marsariitii hawaasaa irra deemaa turee fi yaadicha irratti dhugummaa isaa addaan baafachuuf bulchaa aanaa Geeraa kan ta'an obbo Hawwii Sa'iidiif bilbilee taateen kun dhugumaan aanaa isaanii keessatti kan raawwatame ta'uu nuuf himanii turan. Obbo Hawwiin gabaasa keenya kanaan duraa keessatti dhimmichi akka qorannoo seeraa irra jiru nuuf himuun kamisa darbee sa'aatii 4 irratti murtee irra gaannutti himuuf waadaa nuuf galan illee isaanis ta'ee itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa aanichaa kan ta'anii fi gabaasa keenya kanaan duraa keessatti heeruu nama bakka taateen kun itti raawwate irraa arganneen akka nuuf himanitti namni sagalee isaanii ol kaasuun namoota kana arrabsaa turanii fi namoonni kunneen akka mana sirreessaa galaniif ajaja dabarsaa kan turan obbo Dinqaa irra deddeebiin bilbilaa turrullee bilbila harka isaanii nu jalaa kaasaa hin turre. Qubeen TVs dhimma kana addaan baafachuuf guyyaa kaleessaa irra deebiin bulchaa aanaa Geeraa kan ta'an obbo Hawwii Sa'iidiif wayita bilbilu yaada itti aanu kana nuuf laatan. Akka obbo Hawwiin jedhanitti dhimma amma taateen kun irratti raawwatame kanatti furmaata kennuuf akka qaamni seeraa yookiin koreen furmaata kennuuf hooggansa aanaa irraa gadi bu'ee dhimmicha furuuf yaalaa osoo jiru sarbinsi mirgaa kun akka raawwate kaasuun ka'umsi dhimmi yookaan taatee sarbinsi mirgaa kun jiraattota irratti raawwatame waan salphaa turee jedhan. Waan sadarkaa kanatti suur-sagaleedhaan ol ba'ee mul'atu hin turre gochichiyyuu waan hanga jaarsummaa ollaa tokkoo hin geenye jechuun ibsan. Kallattii keenyarra kallattiin nuti keenye tokko qaamni komataanis turanii kumii sana sirreessuudhaaf immoo gareen aanaarraa dhimma kana sirreessuudhaaf gadi bu'ee ture. Kana gidduutti wantichi waan salphaa ture waan sadarkaa kanatti viidiyoodhaanis ol ba'ee yookaan immoo gochichumti mataansaa gocha hanga jaarsummaadhuma ollaa tokko iyyuu hin geenye ture ka'umsisaa. Obbo Hawwiin taateen hooggantoonni aanichaa jiraattota ganda Dorcoo Dheekkaa irratti haala safuu fi duudhaa hawaasaa cabseen hawaasa bal'aa fuulduratti raawwatan kun waan salphaa miti jechuun yoo ibsan sadarkaa mirga namaa haala kanaan sarbuu irra erga ga'ee mul'ate gochichi gocha salphaa miti jedhan. Salphaa maaliiti egaa erga sadarkaa kanatti sadarkaa mirgi namaa sarbamuu sadarkaa sanatti erga mul'ate salphaadhaan fudhachuun hin danda'amu waan ka'umsa si kaasuu barbaadeen. Dhimmicha hawaasa bira deemuun akka qulqulleeffatan dubbachuun hooggantoonni mootummaa hawaasa fuulduratti haala kanaan mirga namoomaa fi diimokiraasii namaa sarbuun sirrii akka hin taanee fi dogoggora guddaa akka ta'e himuun hawaasa naannichaa dhiifama akka gaafatanii fi hawaasnis dhiifama akka isaaniif taasisan dubbatan. Kallattiin nu guduunfaatti kennine hawaasa sanarraa dhannee qulqulleeffanneerra. Erga qulqulleeffannee kaan immoo inni jalqabaa tokkoffaa irratti fuuldura hawaasaatti gocha akkasii mirga namoomaa fi diimokiraasii namaa sarbuun sirrii akka hin taane dogoggora guddaa akka ta'e hawaasichis dhiifama gaafannee jirra. Hawaasnis hubatee dhiifama godhee jira. Namoonni sarbinsi mirgaa irratti raawwatamee ture kunneen illee akka hidhamanii turanii fi yeroo ammaa kana mirgi wabii isaaniif eeggame mana sirreessaatii akka gadi lakkifamanii jiranii fi dhimmi isaanii kunii fi komiin isaan kanaan dura kaasnaan sarbinsi mirgaa isaan irratti raawwatame kun karaa seeraan akka ilaalamuuf kallattiin kaa'amuu isaa ibsuun hooggansa isaanii kanneen sarbinsa mirgaa jiraattota haala safuu fi duudhaa hawaasaa dagateen hawaasa bal'aa fuulduratti mirga jiraattotaa sarbanii argaman kana aangoo irraa akka ari'an dubbatan. Qaamni rakkoo qabu immoo to'atamee kan ture mirgi wabii isaa eegame jara koree olaanaa sanis hooggansa achirratti rakkoo kana uumanis to'annee aangoo irraas kaasneerra kallattii nu eeyyamameen jechuudha. Hoogganaan kun akka jedhanitti bakka rakkoon kun itti raawwatame qaamaan deemuun dhimmichaaf kallattii akka ka'anii fi yeroo ammaa kana rakkoon akka hin jirreef hawaasni tasgabbaa'ee gara misoomaatti akka deebi'ee fi kallattiin kaa'amuu dubbatan. Gara fuulduraattis taateen akka kana hooggantoota mootummaan hawaasa irratti akka irra deebiin hin raawwatamneef rakkoon uumame tokko hojimaataa fi seera qofaan furmaata akka argatuu fi qaamni kamiyyuu miiraan akka hin oofamne yookaan hin to'atamne miiraan rakkoo hiikuuf yoo yaalan rakkoo biraatu dhalata waan ta'eef gocha kana irraa baratamuu akka qabuu fi gara fuulduraatti hawaasni karaa of eeggannoo qabuun hoogganamuu akka qabu akkasumas qaamni kamiyyuu gocha akkasii irra deebi'ee raawwachuu akka hin qabne irratti waliif galuu himan. Kun hin jiru amma hawaasni tasgabbaa'ee waan hundaafuyyuu gara misoomaatti deebi'uu akka qabu waan hunda kallattiin kaa'ame guduunfameera. Kallattiin kaa'ame rakkoo yoo jiraate jedhe hojimaataaf seera qofaan akka furmaata argatu. Qaamni kamiyyuu miiraan durfamuu akka hin qabne miiraan rakkoo ifuutti rakkoo kan biraa dhalata waan ta'eef kanarraa sirriitti akka baratamuu qabuu fi gara fuulduraattis nutti karaa of eeggannoo qabuun hawaasni hoogganamuu akka qabu waan bal'aa sanarraa akka baratamee fi
gara fuulduraatti qaamni kamiyyuu gocha kana akkasii kana raawwachuu akka hin qabne irrattis walii galameera. Obbo Hawwiin itti dabaluun hawaasni aanichaas ta'ee hooggansi isaanii gochicha kan balaaleffatu ta'uu himuun taateen kun akka bakka isaan hin buune dubbatan. Obbo Hawwiin aanaan isaanii aanaa nagaa fi tasgabbii qabdu akka taatee fi hawaasni aanichaas hawaasa duudhaa mataa isaa qabu akka ta'an ibsuun gochi akkasii akka takkaa isaan mudatee hin beeknee fi yeroo jalqabaaf akka aanichatti raawwatame himuun taatee kanatti itti qaanofnee jedhan. Hawaasnis nus gara keenyaan balaaleffannee irra jiru. Nus bakka hin bu'u gocha akkasii takkaa godhamee hin beeku. Aanaa sana keessatti aanaa nageenyaaf tasgabbii qabdudha. Aanaa misoomaan beekamtudha. Hawaasichis duudhaa mataa isaa kan qabudha. Gocha kanaa gonkumaa takka mudatee hin beeku. Yeroo jalqabaatiin isa kana argine isas itti qaanofne irree midhee hawaasa kan keenya hawaasa sanas immoo isin kiifna hin balleessine qaamni nu bakka bu'ee dhufe kana godhu gonkumaayyuu nus bakka hin bu'u isinis bakka hin bu'u. Ejjennoo kana hin qabnu kallattii kanaanii miti. Sirni kun kan qabsaa'amee dhufes kan jedhu irratti walii galameeti bilchinaan ilaalamee furmaata argateera. Kan jara kanaaf rakkoo hin qabu. Addii kanaa waan nu rakkisu. Obbo Hawwiin ibsa isaanii kanaan dhiifama hawaasaa arganneerra yaa jedhan malee hanga ammaatti hawaasa irraa wanti adda baafannee hin jiru.